bar kara atille wan ibsatu qabdulle ibsatte wan dubbatu qabdulle dubbatte ani komishina jedhen gaafanne isoke namni komishina ati gaafatu nile komishina jette atille gaafanne ega jette sun dubbiin ega mallaqni waan kana keessatti adeemsotii jiru seera qabatee gaafa duraa waan biraatiif sitta kennu jaalalli jidduu keessan keessa jirtullee tartiiba sanaa jedhu maxxansu dogongora jedhee ganni kana keessa dubbate atamma aydaroo kiyya gara biroon deemin amma dhiifama rabbi jaalatu rabbumaaf jecha dhiifama walii godhaati eegana ammallee dubbii tana nu fura rabbi sin haa furu duniyaa akiratti illee kana sinirraa barbaanna atillee hattuu miti humnaalee fudhannee ustaz isinirraa fudhadhe laakiin komishinii kiyya bifa shari'aan hayyamuun bifa sirrillee hayyamuun irraa naa fudhan miilee 24 irraa gaafa sanii araarama rakkoon tokko illee jirumarraa fudhadhe amma komishin amman barbaada ahun aayidaan komishin kuma dhibba sadii wallahi ani namoonni ajirta hundi keessan dhaggeeffadha ani wanni gidee abbaaf wallole namni nammoo anneef wanni ani itti milkaa'uuf nama diin rabbii qomaa qabuu fi nama umriin narra guddaa harkan darbu harka olomaa'ota kanaa in darbinaan cubbifamtanii abdii fi heeydalila ijoollee xiqqoole harka namaan darbina yoo isin harka nama isin olii darbitan rabbi isin jalala wallahi an akkasitti itti milkaa'e waa meeqa ibin asirratti nama rafsu qofaa mi lafarratti rakkoo fi musiibaan sin mudatu abbootii keessan kana harkan darbina waan gaafa jaalattan walii gootanii namni gizee rakkate gizee walitti aare dhibbinima walgar amma naamni asirin gizee meeqa wallollee saayimu hin araramne manaa manfaa arga kama asirratti wal arabsaa wallu kana wallahi ijoolleen maan hiriyaa kenna gizee dhufte walumatti araramne isin gala miti dhumate wanni tareera qilleensaa kutuun yoo isin bor walitti araramtan ajandaan kun hin bada isin qaayidaan nama miidiyaa irratti wallolee dhufee yoo ati wajji nyaatte deeggaraan abdiitii fi deeggaraan heeydalillee hin araram amma rakkoon jiru hundi keessanuu obboleewwan kennu lolli miidiyaa mootu lola sanyiiti miti lola lafarratti jaartii wal jalaa fuudhanii miti lola dimbara walin dhiibanii miti miidiyaa irratti namni gizee wallole ka wallole sun lamayyee wali araarame garee ka goree fi gooxii qabateetiin heeydariin jalatti abdii jecha heeydariin arrabsuu fi abdii jecha heeydariin jecha arrabsullee in araaram waan ta'eef isin araaramuusa amma jidduu kan jechumaa fi jazakallah irratti dabalaa heydar ishi heydar azim heydariif abdiin illee anamma waan duraatii miti isin lachuu balleessaa tokko isinii kenna balleessaan isinii kennu maali abdiin in fudhate hin nyaatee jechi sun xiqqoo isii adeemsaa miti eega fedha keetiin galchiteef tokko jedhe heydaroo gadhiisuu san dhibbaaf dhibbatti balleessee jira jedhe abdiin barreeffama gadhiisisan dhibbaaf dhibba balleesseera jedhe lama waan takkan dubbatina qara ummanni illee ka jedhaaru hattuu hin hatee siin jedhaniimi hanni sun sirraa ka'e naa kennitu malee hin jenne kana naa hojjattu malee hin jenne waan biraa waan isin keessaan waan naabiti jedheef waan naa hin bitin jedhe keessaa miti inni illee ergee jira jedhe atillee ergee jira jedhe rabbi isinaa kabajjuu isin lachuu amma jecha ustaaz xaalibuun qaataa qalbiin na cabaatti wallahi doktor ansliin ammoo irratti dabalee onne nama deesse wanni namatti yoo nama bu'e nama mo'adhuuf ulamaaf nama guddaa irraa goraa hin sodaadhu wallahi hin rifadhe amma abdii viidiyoo ban heydar abdii jedha heydar viidiyoo bana heydar waya baba bani viidiyoo wallahi bana baba ega sin jettan kun bakka kee kana ol deebis bakka kee kana ol deebis aywa ammo adara waan komishina san qofa sana jabaadha waan tan waan takkan dubbatin bana du viidiyoo ayyi asli aga idar video banatu fi yaro abba obsinaan na obsinaan kiya na obs ilma jabaa wana mawamen maal keesi jiran idar bol kan jiru ko herre go faro police commission milele obbolessi kan kee ila na jala qabdan
obboleessi kan kee Abdii Raggaasaa waan Haydarii irratti ol fuudhee barreessuun kiyya sun osoo ma fedhee ta'e dhibbaaf dhibbatti balleessaadha jedhee fudhate. Ulamaa'onni as jirullee hin hanne hattuu miti Haydar jennee ragaa sii baane. Waan ati hawaasaa hojjaa turte illee hin beeknu. Ammaan hanga dura sheeka jala dhaabatte xaalibuu fi hawaasa kana dhiifama gaafadhu. Lammaffaa waan namiite sii dhiise waan si miidhe naa dhiisi dubbiin dubbii aakhiraatii jedhee qaataa dubbataara xaalibuu ridallah. Kanaaf daqiiqaa tanatti amma nufu waan takka hin dubbatin. Na kabajjitallee si kabajjallee guddiseeti. Waan takka sirraan barbaada. Baba bar an ifama sin gaafadhe bar duranu Ustaz Talib ulli gaafadhe achi booda waa baballeessitee dhiisituma amma dhiifama gaafadhuuti Abdiillee waan namiite dhiifama sii godhe waan si dabarse atillee dhiifama naa godhe rabbiif jecha kalaas bakka beekee bar an dinne bar wallahi baba kuno yoo barbaadan dhaabbadhe dhiifaman gaafadhe garuu eega takka maqaan kee koomishiniin ka'e koomishiniin illee afurii kun na haa kennamu koomishina naa kenni jette نجلا قبي أتي كوميشين أنا كنت تملي سين هجة أبي مجا ولد نجلا قبي كوميشين أنا كنت تملي سين هجة نجتة أتي دينان سين كنم نجلا قبي إنتو قبوري حاجة روكا تكامل أخير اللي سنجل نجلا قبي دهون قبوري لمن جرتو هذا أجر والجرد أبنا هيدر سلكي شوفيتي أما كسينجرن سيفوسطوني بلّي ساجر إيه فراتيرا أرجعتا حواس اللي دوغا كان كيسي أرجيرا أتي هنهن أصوات اللي باسي بافتي أتين بيت أتي اللي بيكو بات نمني وهجة بيت أكا كينا ميديا رتاين دبتو أولي قد ديمي هجة أتي كرا اسبتالا ديما ترتيت ريفشين الرا دبتير أصور مجد يوهن نامي تجرمي دبتا مير كاتي دبتا تجعل موكا علماء إنسي دبتا تجعل كاترقة تجعل موكا نمني سيارقة تجعل أما هواسا كان ملون جنكين نما ددكوما ددامي تربا مشاكل اللي كبجي ربي بجتشا كونو أبدي وانا تندى برسيتي سيديسي وان سيدى برسي ربي بجتشا ناديسي جري ترى سرى برباد علمكي Haydar si egaa raabar amma bara ma bakka dhiifama itti gaafachuu kanatu naan gadde maalii fi dhimmi kun dhimma muslimaa ustaazawwan gurguddaa akka raayyaa abbaan macaa Ahmadiin Jabal jallisuudhaaf maqaa isaatiin mallaqa nyaachuudhaaf waan godhamee fi waan seerame guddaa kana hambisuuf lubbuu kee wareegama godhe ummata muslimaa kana laa ilaaha illallah Haydar bakki itti dhiifama bakam natti rabbii kee sodaat yoo ummata ijaaruun barbaanne nuni faajessini dhaabe asumatti haasawa otoo sirraa feenu nam maal bakka ana caala maal yoo didde hin fedhu jedhi bakka nutti hin taphatini nuti ashaanguliitiin hin godhini Haydar maal jechuu kan keeti Haydar sirri hin jirtu bar Haydar amma sillee yeroo tokko namni fi beeytaa yoo beekellee yoo wallaalatellee namni namatu nama qabataa asliilleen dubbadhu Haydarii kiyya tokkoffaa namni ufii namni haga nagahu namni akka Sheeriyaadii namni akka Ustaaz Abdurrahmaanii waan wahii osoo atuu hin balleessin balleessite yoo siin jedhan ati haga feete beekaallee sii galee abboota keenya ta'uu hangafa keenya ta'uu qofaaf ani osoo sirrii jirtu osoo beete iyyuu oma isaan siin jedhan fudhatuu fi qalbii isaanii gammachiisuuf eeyyan jettee dhiifama kana fudhatu qabda takka jedhe lammata Abdiin hiriyaa kee ta'uu kaleessa gaafa inni shahaadaa qabaterraa obboleeyyan Islaamaa obboleeyyan Oromoo shabaaba akka walii taatanii waliin deemtan waliin bareeddanii gaafa inni fayyaa qabu bakka hunda waliin argamaa turtan wal biraa bareeddan 300 miti miiliyoonallee walii gootani waa warra koomentii hattu jettu tana laaltee obboleessa kiyya garaa keelleen fageessin qalbii teelleen fageessin yoo dhugaa walitti muutaate tokkoffa sii fi Abdii jidduu diinummaan haga nagaffagaatee عالمني إسنر تاعي إسن كان دوك توك كله ينجر والله وميديا تأف ملء وان كومنتي تأف ملء وسوهرنا أستاذ عبد الرحمن بيتشا في شيء طاير قالته بكجرود mana kan keetitti tani dubbata jiraatanii dubbiin tun daqiiqaa 10 keessa dhumatti wallahi kakadhee sitti waan miidiyaa ta'eefi waan laayivii namni kuma 28 dhaabataa daawwataa jiruufi har'a ummanni kunillee xiqqaatee dubbiin tunillee guddattee malee dubbiin tun salphata lammaffaa fuulduraaf nasihaata kasiidhaa maan ati Itoophiyaa keessa jirta reefu ustaaz Xaalibuun adda baasanii dubbatanii jiran
namni Itoophiyaa keessa jiru tokko beenzilli tiranspoortii meeqaan akka deemamuun beekama. Hoteela bulaa ture jedhan yaa obboleessa kiyya dubbii cinaa namatti hima namni guddaan yoo namatti himan yaadaanuu namaa gala. Warra miidiyaa kana keessaallee marti jaahilaa miti nama waa fahamutu jira. Reefu Ustaaz Xaalibuun tiranspoortiin deemaa ture mana isaatittuu gaafa laayifii seenuun mijatuu fi dhabe hoteela taa'aa ture kuni maallaqaanii biyya jirtu Itoophiyaadha. Biyya maallaqa malee namni socho'uu hin dandeenye. Koomishinii iyyuu haa ta'u maal iyyuu haa ta'u yaa akka ajandaan kun asii qabbuunaan guyyaa lama booda hin jiru. Ajandaan biraa dhufnaa ajandaa kana galabbatee jira. Wanti kanaaf jecha atillee yaaddoftee dubbii kana dheeressitee ummata kaleessi jaalatuuf wal kabajjituun illee wal dhabduu tokko hin jiru. Inni lammataa hattuu jedha warri koomentii hin laalin. Hattuu jechuun takiisii namaa bittee fudhatteedha. Siigalee wanti ati hiriyyaa kee kaleessa harkarraa afaanii wal fudhattanii waliin nyaattan 300 sirra dabarsee hattuu tokko illee hin jiru. Kanaaf yaa obboleessa kiyya hin wallaalatin ati nama guddaadha. Nama waallee beeku nama olumaa islaamaa waliin illee oolu. Osoo zallamamteeyyuu mucaan kun kaleessa islaamummaatti dhufe. Si isaa olitti situ islaamummaa keessa ture. Situ beeka situ garaa bal'atuu qaba. Situ waan diin islaamaa isattuu garaa bal'atuudhaan siigalee agarsiisuu qaba malee abdii waliin dorgomuun keetiyyuu wallaahi sirriidhaa miti. Bakka dogongora guddaadha. Kanaaf gadhaabadhu haalimman afoolleen dhaabatanii nullee si jaalannaa si kabajjinaa nama si bu'uu yoo jiraate nusi waliin sirraa cabsine. Ati hattuullee miti birridha. Ati hattillee hin jiru koomishinii fudhattillee hin jiru hiriyyaa keetti wal qarqaarta walii gotan inta halmaudu. Kanaan gadhaabadhu galatoomi. Ayyee amma ulamaa'idha jecha Dr. Asli jecha Dr. Nasri jecha Sheekh Gubaa Riyaadi jecha Ustaaz Xaahir Galatu jecha Abu Sabraddin jecha diyaaspoora giftara guddaa natti faqa Allahu alam giftara Aslidha Ustaaz Xaalibu Abaazari jecha hunda keessaniifuu akka dhiifama naagootan isin gaafadha. Hawaasa keenya kan miidiyaa irra jirtan kan lafarra jirtan hundumti keessanuu soorii dhiifama abdii raggaasallee rabbi haa fayyisu soorii jechuun hin barbaada galatuma ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga daraara naaf jiraadha akkasiif Aidarii kiyana dhageesta ammallee simatti deebina silaa waan haganaan anini dhiifama nu gaafattu caalaa dubbii ati ijaartee deemtu tanatu nu fayyisan amma dhiifama nu gaafatin homa ana akka nama tokkootitti dhiifama na gaafattullee sirraan barbaadullee wanni ansi komadhillee hin jiru haqiiqaa tarabbii dubbataadha nu ka sirraa barbaadu ammallee qajeellee qajeele waan maxxansee guutuuni kaasa takka waan qara maxxanse saniif dhiifama obboleessa kiyya ni gaafadha waan isa miidheef dhiifama isaa godhee jira agana sirraa barbaadu tanatu nu fayyisa malee Tana jedhee. Sorry. Indillee jira. Antaalimuun dhiifama nu bar wanni sun dhufneef ummata kana ijaarree si biraa deemuuf. Maal jetta doktoras? Sirriin tanuma innillee tanuma jira isin lamaanuun kaafta waan waliin jetta waan ta'e. Tana jetta isaan sin jedhan tan. Agan ayyee kanaafu dubbiin jirtu nu sirraa feenuu fi bareedduun lamaan tanala waan qara posotellee ni kaasa. Lamu ammeen maqaa isaalleen dubbadhu ta'ammaatiif dhiifama waan isa miidhee dhiifama waan inni na miidheef dhiifama isaa godhee jira tanuma qofa nuun jedhu. Ayyee yaa'u inni illee dheengaddalee dhiifama gaafate ammallee dhiifama gaafate ammallee anallee akka dhiifama akkuma ani isa gaafatu kanatti naa gaafatu waan isatti balleesse isin afoo dhaabachuu kiyyaaf waa hunda suuraalee viidiyoolee dalagame suuraalee walitti qabamee fi duraan gadhiifamuu isaa ofii ka gadhiifamee jirullee silkii keessa hin balleessa obboleessa kiyya abdii raggaasaa dhiifama waan sitti balleesse waan beekaa waan osoo hin beekin sitti balleesses rabbii ka'ee chaayillee si dhiise atis naa dhiisi hundi keessan galatoma ustaaza kiyyaa naaf jiraadhaa hundumti keessanuu kabajaa jaalala guddaa nabiraa qabdan rabbi isin biraa. Ulfaadha rabbi si haa kabaju. Ustaaz Xaalibu gara abdii gara kana kuno bareedaa kiyya akkana abdii raggaasa amma haasawa biraatii miti ati karaa yoo natte abdii maal jetta kaa dhageeyte eeyyee dhaga'ee jira. Ustaas ni dhagaa dubbachaa jirtan miti? waan inni jedhu itti hima dhageette miti waan inni jedhu amma carraan si gaite waan nu jedhaa jiru
wanni nusirraa barbaannu waan qara maxxanse guutuuni kaasa waan isa miidheefillee dhiifama naa haa godhu waan inni na miidhellee rabbiif jecha dhiifama godhee tagettu tana dubbii tana sadii sirraa barbaadna amma boodallee maqaa isaa hammeennaan hin kaasu. Waan ani isa miidhe hundumaaf dhiifama waan ani karaa miidiyaarra barreesse hundumaallee hin kaasa. Kana boodallee deebisee maqaa isaa hin kaasu inshaallah. Hammeenya kayritti rakkoon qabu kayirratti wal waamuun ol yaadachiisu hammeenya maqaa isaa hin kaasu jedhu. Ammeenyaan maqaa isaallee hin kaasu. Rabbillee nu fadhiisu. Akkuma walii dhiisa. Dhumarra garuu dhaamsannaa amma dhuun qabaadarraa carraa tokko naa laattu ishee. Dhaamadhamu. Sononni irraa. Okay, galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa wanti xiqqoon kun waan gurguddaa balleessiti. Haydar keenya na gargaarteetta dhiifama. Ustaazonni keenya irree ulamaa'onni keenya beekonni keenya asiliin hundi keessan iyyuu dhiifama. Keessattuu ustaaz Xaariq Galatoo baay'ee dhiifama gaafachuun barbaada. Kanarraan kan hafee dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdiin salaatu dhimma maaliin jedhu irratti xiqqoo ishee namni dhuguma si'a barbaadama namni miidiyaa kaaraa dubbatu ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar Sultaan Alkeer abdiin salaatu yoonaan jedhan wallaahi iyyan hin fudhadha sababiin isaa yeroo dheeraa wajjin jirra ustaaz Xaariq Galatoo wajjin karaa dheeraa deddeemneerra Abaazaarii wajjin yeroo dheeraa walitti dhufna waliin bullaa waliin teenya waliin kaana Sultaan Alkeerii wajjin waliin baana waliin gallaa jireenyi keenya numa walumaani. Masgida tokko guyyaa guutuu salaata shanansaa waliin salaanna sultaanii wajjin jechuudha. Innaa dhimma abdiin salaatu abdiin islaamaa miti jedhu sanarratti Ustaaz Xaariq Galatoo fi Abaazaar asirra jiru waan ta'eef isaan yoo konfirm naa godhan anillee amma shaadaa qabachuu barbaada jechuudha.